Abbaan mana mucayyoo kana Amiin jedhama. Reeffi ishee akka marmaramne jedhee gara biyyaatti akka daftee galtu waan akkasii kana jechaa jira. Mubaarakiin baay'ee irratti wal lolaatii jiru. Maatiin immoo Mubaarakitti kennatanii jiru. Mubaarak immoo dirqama reeffi ishee marmaramu malee gara biyyaa hin galu morma kootu cita waan ta'eef warri ishee akka Oromootti bakka na buufatanii jiru. Ani Oromoodhaaf dhaabadha malee ganda tokko yookaas immoo ani ilma gandaa miti kan Oromoo hundaati jedhee ashamaa areeka fuunee Tota ko akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha isiniin jedha rabbiin galannaa ta'u isinis nagaa guddaa qabaadha lafa jirtanitti isiniin jecha waa'ee dhimma obboleettii keenya biyya Saudi Arabiyaa keessatti waggaa 14 guutuu achi keessa jiraattee waggaa tokkoon asitti nama dhalataa Jimmaa ta'e wajjin ishiinillee Wallagga kan taate gaa'ela dhaabattee turte jechuudha. Haa ta'uyyuu malee yeroo isaa walitti dhufan keessatti turtii sana keessatti kunoo jechuudha ulfa guutuu otoo arraborii daawudhaaf otoo jirtu ija firiishii isatti dhadhabaa turte ji'a 9 guutuu guyyaa 5 guyyaa 4 waan hin caalle keessatti dooktorri ishiidhaaf beellamee otoo jiru hiriyoonni ishii nagaa hiiku yeroo tokko jira miti reebbaa maali shaaworii jedhu beebi shaaworii faa jedhu waan tokko keekii muruu wanta akkasii kun hin jira waan ta'eef obboleettii kanaanii hiriyaashii takkittiin kan wajjin ijaazaa ba'anii kan baay'ee walitti dhufanii dhalattuu Jimmaa kan taate walitti dhufaatii turanii haa ta'uyyuu malee walitti bu'anii sababa ishiin da'umsatti deemtuu fi atillee da'umsatti deemtaa dhiifama waliif goonaa jetteen mucayyoon kun keekii inxalabatte jechuudha kan deliverii fidee dhufe Oromoo keenyadha. Yeroo delivery sun dhufuttis immoo manuma mucayyoo kanaafaati kan ishiin jirtu achi gadi baatee mucayyoo suni jechuudha ishiin hiriyaashii suni keekicha fuutee keekicha wajjin muranii walitti maramanii maal jedhanii viidiyoo hojjetanii turan isiniin jedha obboloota koo kanaaf waan baay'ee nama gaddisiisudha isiniin jedha. Namoonni hedduun keekii sunillee jira keekii sun marmara aadaqu jennaani marmaramu jennaan lakki keekii biraa bitanii to'i jijjiiruu danda'u waan akkasiin jiru jedhanii hiriyoonni isaanii guyyaa sana gara nama 5 ta'anii turanii isaan kaanii irbaata qopheessuudhaan ishiin takittiin immoo keekii fiddee kan dhufte sun jechuudha keekii ajajattee ishiin nyaatallee nyaachuutii hin diddee guyyaa gaafa sana booddee abbaan mana mucayyoo kana mana hin jiru akka jechaa jiranitti jechuudha. Mucayyoon kun yeroo ishiin dhukkubsatte oomachi afaashitti yaa'u abbaa manaa ishii sanatti himamee abbaa manaa ishii sanatti bilbilamee himamuudhaani mana yaalaan geessinaa natu dhufa waan ta'eef taaskina ergaadha. Hedheeni ganaa jechuudha. Mucayyoon kun otoo mana yaalaa kan geessu ta'e tarii dhiqameellee ba'uutii dandeessi inni hin beekamu jechuudha waaqayyootu beeka. Garuu yeroo inni taaskii sun ergamee fi ganaa inni dhufee mana ga'utti mucayyoon kun duuteerti. Mucayyoon ishiin keekii fiddee dhufte sun immoo bilbila fudhattee achi kaattee duuteerti jettee qoma keessatti deebifattee eenyudhaan jettee jennaan abbaa manaa ishiitiin nan jedhee waan akkasii jettee hiriyoonni sun immoo 5 isaaniiyyuu walii galanii duraanii waa'ee dhukkubsachuu isaanii gadi fuune waan ta'eef amma immoo jechuudha akka dhukkubsatanii jiranii kaan in kuftee kaan immoo qonqoo konna guggube jettee kuftee waan akkasii jedhanii hundi keenyayyuu hin dhukkubsannee ishiin garuu tarii waan ulfaataateef itti ulfaatee ajjeesuu danda'a. Gattoo sunillee tarii kan yeroon irra darbe ta'uu danda'a waan baay'eedha jechuudha kan jedhamaatii jiru. Isuma biraaniyyuu immoo abbaan manaa ishii yeroo ammaa kanatti reeffi mucayyoo kanaa dafee akka gara maatii galu akka mana yaalaa marmara deemamee hin maramne baay'ee tokko kan inni falmaa jiru dubbiin illee gara gandaatti kan ishiin galte jechuudha. Namoonni hedduun Mubaarakii reeffi gara biyyaa akka galuuf sagalee akka ta'uuf gaafannaan ammatti reeffi nama 5 jira waan ta'eef isaan keessaa mucayyoon kun addatti ammoo kana baatee galuutii hin dandeessu jedhee inni immoo otoo reeffi hin marammareen reeffi iyyuu akkamitti gara biyyaa gala jedhee sababa kanaan inni Jimma biyya mucaa waan ta'eef Mubaarakii sagalee ta'uu fi didee Mubaarak ilma gandaati jedhanii Mubaarak immoo ani ilma gandaa miti ani ilma Oromooti ani hundaafan dhaabadha. Mucaan inni ishiin ulfaan duute kun mucaa Jimmaati mucayyoon yoo Wallagga taate iyyuu kanaaf iyyuu ani dhugaa wajjin dhaabadha. Haati kiyya otoo mana nyaata
hojjattee otoo gurgurtuu otoo ija namaa laattu otoo ashabootutti baay'ate otoo maal jedhanii gadi ishii qicanii ol ishii qicanii otoo tuffatamtu anaan guddiftee haati koo hin jirtu kanaafan dubartoota jaaladhaani dubaroonni hunduyyuu akka obboleettii koo natti fakkaatu waan ta'eef ani dhugaa obboleettii kootii hin dhoksu garuu maatishii akka Oromoo tokkotti dabarsanii natti kennatanii ani bakka Oromoo bu'eetan jira waan ta'eef reeffi kuni otoo marmaraa hin galu gara biyyaa sababni marmaraan akka hin galamneef reeffi kun akka marmaramne ta'uufiyyuu maalidha inni iyyuu mataa isaatiin abbaan manaashii kuniyyuu akkasuma immoo obboloonni bira turan sunillee hundi isaaniiyyuu shakkamtootadha yoommoo walii galanii nama mucayyoo kana irratti miidhaa geggeessuu danda'e abaasanii dubbatan malee akka kanatti gadi lakkisuun hin jiru jedhee Mubaarakii namoota baay'ee wajjin walirratti filmii kaasanis hin jedha obboloota koo egaa maatiin keenya jechuudha yeroo dheeraadhaaf jiraa keenyatti uumaa gochuu yoo baanneef yeroo hundumayyuu yeroo rakkannes yeroo lubbuudhaan illee darbine kan nu wajjin gubatu garaa isaanii jedhee maatii keenyadha mucayyoon kun waggaa 14 guutuu otoo maatii ishii jaanin argin otoo maatii ishii galtee ilaalin addunyaa kanarraa boqottee kinoo gaa'ilallee dhaabattee haa ta'uyyuu malee maatii ishii immoo har'a reeffa mucayyoo keenyaa erga boqotteeyyuu ija keenyaan arguu barbaannaa dhuftee asumatti awwaallamtu ina wallanna erga jechaa jiru sinin jira obboloota kooyi egaa waaqayyo waan akkana nama habaasu hiriyoota akkana kanaas immoo namarraa haqabu sinin jira obboloota koo baay'ee tokko jechuudha namni keenya baay'ee tokko kan hin ulfaatu sinin jira kanaaf isinillee akkuma argitanitti namatti hin dhufinaadha ofii keessan beektu waan ta'eef garaa namaa keessa hin beektanii garaan nama akka boolla qilee gadi fagooti sinin jira obboloota kooyi kanarraan kanaaf immoo namoonni hedduun engaddaa viidiyoo nani hojjechaa ture jalatti madaamin kiyya baay'ee na rakkisaa jirti intarneetii naaf hin kennitu waan akkasii jechaa jirtu jechuudha daataa faa fayyadama jechaa jirtu egaa obboloota koo otoo madaamota biyya Itoophiyaa keessaa ta'anii hin beekne jechuudha hunduu keenyayyuu bilbilumayyuu akka nuti haasofnu nuuf hin eeyyaman jechuudha nuti garuu sa'aatii guutuu guyyaa kana hundumayyuu online irra maaliif ooluu dadhabneedha jechuudha garuu akka sanatti isaan kun cufaa nu danda'aniyyuu TikTok irratti nu laalaa oolu jechuudha garuu isaan obsanuuf qabuyyoo saniin jedha egaa obboloota koo intarneetii onlaayinii minamna fayyadamuu miti kan biyyaa baane hojiidhaa fi intarneetii ji'a keessatti al 2 al 3 al 4 sinii kennu yoo ta'e obsaatoo jiraadha isiniin jedha maaliifi obboleeyyan keessanii warra yeroo hunduma onlaayinii irraa ilaaltan kana ilaaltanii isinillee akka sanan ta'a jechuu hin qabaatina isiniin jedha sababni isaayyuu namni hundumtiyyuu amala gara qaba waan ta'e madaamin hundi akka tokko miti kanaaf iyyuu bakka jiraattan sana lubbuu keessan irratti illee dhiibbaa akka hin godhannetti obsaatoo waan hundumayyuu dandamadhaatoo ta'a isiniin jedha eenyumatti iyyuu tolee biyya namaa gola namaa keessa hin jiraatu garuu obsaan jiraatama isiniin jedha obboloota koo beela'uun jira dheebochuun jira dhugaa dubbachuu fi akka online irratti wallaallu kana miti jechuudha obsa wal darbine malee jechuudha namoonni jechuudha akka carraa jechuudha baay'ee kan isin dararaan karaa fakkeenyaaf dhiirota isaaniitiin baqa jira miti iree jechuudha waan hin taane isin irraan geggeessuu kan barbaada yoo jiraatanii fi akkasuma immoo nyaata akkasin hin nyaanne firiijii isinitti qollofuu nyaata gonkuma hin argatta yoo ta'e namoonni akka sanaa achitti du'uurra achitti miidhaan isin irra ga'uurra ba'aatoo haala mijeeffadha isayyuu jechuudha yaala malee callistanii alatti fiiginaadha namoonni hedduun kinoo ba'uudha jedhanii ijoolleedhaan wala babbalanii karaa irratti jechuudha taaskiin illee ittiin garagaree kinoo karaa irratti afaa galaa biyya ormaa ta'atii jiru siniin jedha obboloota koo kanaafiyyuu obsa godhadhaa gaafa biyya keenya irraa baanus haadha keenya yookiin abbaa keenya firoota keenyatti dhufna jennee miti alagaadhumatti dhufna yoo duunes yoo jiraannes jenneeti siniin jedha kanaafiyyuu jabaadhatoo obsaa wanti hundumtiyyuu hin darbaa wanti hin darbine hin jiru akka garaatti ton taane Oromoon gaafa mammaaku bara furxuxxee gad jedhanii dabarfatu jedha kanaafiyyuu yeroo hundumayyuu akka nutti tolu nuuf hin ta'u jechuudha akka nuti barbaannu sana gaafa gara biyya keenyatti gallee jireenya barbaannu sana jiraachuuti dandeenya amma kaayyoo ofii bira gaanitti immoo mataa ofii gadi qabatanii akka duudatti jecha namaan jedhamu hunduma isaayyuu obsanii akka naman dhageenyatti bira darbu siniin jedha kanaafiyyuu jabaadhadha
sinin jedha kinoo hobboloota koo mana madaamii keessa ba'uunis gaarummaa hin qabu sinin jedha amma viidiyoo biraatiin deebinee wal arginutti nagaan naa tura yaada yoo qabaattan koomentii jala naaf ka'aa akkasuma immoo yaadni dogoggoraa yoo jiraate na of kalchaa jecha aara kan taatan immoo sabskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaadha turtiin keessan turtii bareeda haa ta'u hedduu sin jaalladha.